Kanatti aanee kan jiru cell diagram dha jechuudha. Yookiin immoo cell notation jedhama. The conventional notation for representing the component of voltaic cell or galvanic cell is cell diagram. Bifa maaliitiin ibsina voltaic cell componentoota achi keessatti hirmaatanii yookiin elementoota sana bifa conventional notation itiin ibsuu fi maal fayyadamna? Cell diagram yookiin immoo cell notation fayyadamna jechuudha. For example, cell notation for the Daniell cell shown in the figure 2.9 given by that one. Asirratti kan isin hubachuu qabdanii jalqaba irratti maaltu barreeffama? Aanodiidha. Ittaanee kan barreeffamu anode ioniidha jechuudha. Isa ioni ofirraa qabu sana isa oxidized ta'e. Ittaanee kan barreeffamu maalodha? Ittaanee kan barreeffamu kanatti kan barreeffamu maalodha? Anode ittaanee oxidation of anode sana jechuudha. Oxidation of anode sana jechuudha. Kana jechuun zinkii barreeffame ittaanee zinc ioni barreeffama. Ittaanee samma ioni ofirraa qabu barreeffama malee isa maal ta'e miti? Isa reduction ta'e miti jechuudha kan barreeffamu. Jalqaba oxidation ioni, reduction ioni fi reduction tu barreeffama jechuudha. Haala kanaan barreeffama. Baay'ee yookiin transition dhufa ammas qabachuus indirra jireenya isinitti hima. Itti fufee maal jedha? You will use the following general accepted conventional writing cell notation. Seerota qaba jechuudha. Cell notation kana barreessuuni seerota qaba. Tokkoffaa irratti maaltu jira? The component of anode compartment oxidation of cell are written to the left component of the cathode compartment reduction cell jedha. Kanarraa gara maalitti barreeffama? Gara left side itti barreeffama. Kana ibsaa jira jechuudha. Kamtu oxidized ta'e kana jechuudha. Akkuma amma isinitti hime. Itti fufee maal jedha? The boundary between different phases. Boundary ittiin isee kanadha jechuudha. Boundary ittiin isitti kanadha jechuudha. Isitti kana. Double row, single row isee taatee jirtu kanadha. Electrode in the solution is represented by single vertical line. Kan maaliif maal gidduu jirudha kun? Boundary between different phases. Electrode fi solution icha gidduu kan jiru maaliif represent ta'a? Single dha. Single vertical line dha. For example, zinc and zinc ion represented by single vertical line indicates that solid zinc is different phase with aqueous zinc ion jedha jechuudha. Kun solid bifa solidiin jira maaliif meetaalii waan ta'eef. Aqueous immoo zinc ion immoo bifa maaliitiin jiraata? Bifa zinc ioniitiin yookiin bifa aqueous solutioniitiin jiraata jechuudha. Itti fufee sadaffaa irratti maal jedha? The boundary between half cell compartment commonly salt bridge is represented by double vertical cell jedha. Akkuma asitti isinitti agarsiisee turetti asirraa akka agartanitti jechuudha. Kuni eenyuuf eenyuu gidduu jira? Akka salt bridgeetti fayyada jechuudha kun. Akka salt bridgeetti fayyada. Copperii fi kuni kaatoodiidha. Kun immoo aanodiidha. Jara kana lamaan gidduu kan ture sila maalodha? Salt bridgeedha. Kunis double row kun maal fayyada? Akka salt bridgeetti fayyada jechuudha. Okay, itti fufee maal jedha? Species in aqueous solution are placed on either side of double vertical line. Species on aqueous solution keessa jiraatanii double vertical line dhaan ibsamu. Different phases within the same solution separated by each other by comma. Comma dhaanis ibsamuu danda'u jechuudha. Warri the same solution tokko keessa taanii species garagaraa ta'an immoo bifa commaatiinis ibsamuu danda'u jechuudha. Bifa commaatiinis ibsamuu ni danda'u jechuudha. For example, the cell notation of voltaic cell show in the following reaction is oxidation of reaction itti maaltu raawwatame? Iodine ioniitu gara maalitti jijjiirame?
iodine meetaalitti jijjiirame jechuudha. Reduction of reaction immoo maalidha? Manganese oxide tu gara maalitti jijjiirame? Gara manganate ayinitti jijjiirame. Gara manganate ayinitti jijjiirame. Kanaafi gaafa overall cell reaction isa barreessinu akkam ta'a jechuudha. Graphite kuno haaluma argaartanii isa oxidation ta'e gara oxidation isa reduction ta'e gara reduction asitti maaltu barreeffama jalqaba irratti oxidized isa ta'e oxidized ayini barreeffama itti dhufee doubling erga gidduu taa'e booddee maaltu barreeffama reduction ayini barreeffama reduction ayini barreeffama ittaanii maaltu barreeffama reduction itu barreeffama jechuudha. Haala kana qabatanii nani baay'ee salphaadhaan entrance irratti filannoodha waan ta'eef waan sin rakkisuun qabu jechuudha. Itti dhufee maal jedha? Itti dhufee maal jedha? That is in the cathode compartment manganese oxide, hydrogen, manganese ion are aqueous solution with solid graphite inert electrode jechuudha. Immersed in it. Kun egaa manganese oxide, hydrogen, manganese ion kuni maal ta'uu dhaqanii gara graphite solution itti immersed ta'u yookiin bulbulamu jechuudha. Immersed ta'u yookiin bulbulamu. If needed the concentration of dissolved component are given in parentheses. For example, if concentration of zinc ion, copper ion are 1 molar, we write akkamittiin barreessina? Zinc oxidized zinc ion bifa moolii isaa kana bukkeetti barreessina jechuudha. Moolii isaa kana bifa bukkeetti barreessina jechuudha. Zinc solididha kuni maal agarsiisa? Meetaalii ta'uu isaa agarsiisa jechuudha. Itti dhufee aqueous kanas bukkeetti barreessuu dandeenya, bukkeetti barreessuu dhiisuu dandeenya jechuudha. Kuni egaa warreen kun maal ibsu jedheera silaa aanin reaction ibsu kuni akkuma sila isinitti himaa turedha jechuudha. Akkuma sila isinitti barreessuu yenna barbaachise bukkeetti barreeffama, yennaafis immoo xaataan qabaatu jechuudha. Itti dhufee kan jiru low isaa keessaa jechuudha. Half cell component usually appear in the same order as half reaction. Half cell componentini bifa maaliitiin mul'atu? Orderii ta'anii bifa half reactionitiin mul'atu jechuudha. And the electrode appear far left anode and far right of the notation. Cathode irraa maaltee mul'ata? Irraa siqee mul'ata jechuudha. Irraa fagaatee mul'ata jechuudha. Itti dhufee kan jiru ion in the salt bridge are not part of reaction, so they are not in the notation. The notation for the galvanic cell following form akkuma gubbaatti isinii kaasaa ture jechuudha. Anode electrolyte, cathode electrolyte fi cathode jechuudha. For every redox reaction in sum of oxidation half reaction and the reduction half reaction written in such a way as cancel out electrons by suitable multiple half reaction minimum integers. Kuni gaafa barreeffamu bifa lakkoofsa salphaatiin barreeffama, minimum integeriitiin barreeffama malee lakkoofsa gurguddaatiin hin barreeffamu jechuudha. Amma fakkeenyaaf 1 moolaarii jennee waliin cabuu danda'a taanaan waliin cabsinee barreessuu dandeenya jechuudha. Lakkoofsichi waliin cabuu hin danda'a ta'ennaan waliin cabsinee barreessuu ni dandeenya jechuudha. Itti dhufee kan jiru measuring standard electrode potential jechuudha. Kana wajjin ilaallattee fufne